Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii egaa maashinii uffataa nuuf fidii nutti argisiisii warreen jettan jechuudha. Egaa isa kana jechuudhaaf maashinii kirrii jechuudha kan uffataa. Egaa haala ittiin dha'amus baay'ee dandeettii isaa hin qabu garuu barachaa jira jechuudha. Egaa kana natu dha'ee jechuudha laalatuman dha'ee YouTube irra jechuudha. Sentiroo crochet yoo jettan isinii bahuu danda'a jechuudha. Akkasitti sarchi gootanii YouTube irratti dha'uu bittanii yeroo qabdan yeroo boqonnaa keessanii barachuu wanni baratan tokko immoo gaafa biyya ofiitti galan nama fayyada jechuudha. Kanaafuu baradhaa isiniin jechuu jaaladha asumarraanii. Egaa hedduu nama rakkisus garuu irra deddeebi'anii yoo yaalan yoo baratan nama dhibu jechuudha. Baay'ee sa'aatii namaa qusata jechuudha. Yeroo namaa qusata. Yeroo isaa kana mooyyuu fayyadamuun baay'ee gaadha. Kinoo luka qaba. Luka haala kanaa luka itti godheen jira. Luka qaba. Luka kanas haala kanaan irraa ba'a. Luknis kophaa isinii dhufa gaafa isinii dhufu humnumatutti godhata jechuudha. Luka kana immoo ani shaanxaa keessan godhadha jedhee waan irraa baaseef amma immoo nan deebisa. Deebisee inni jalaa tokkos hin jira jechuudha. Inni kun luka isaa bakka akka dhodhowaa jiru sanitti gootu jechuudha. Achi yoo sirriitti immoo hin dhaabbata. Ani amma isa itti godhuu hin barbaanne. Egaa hedduu maashina yeroo naaf salphisu waan barbaadan ittiin hojjechuu dandeessan kan mana keessa shaffanaa mana keessatti shaffanatan kun immoo iddoo itti kirrii xalafatan jechuudha. Innis achitti gala jechuudha. Haala saniin galcheen jira. Egaa inni kunniin immoo isuma wajjiniin kan bitamedha jechuudha. Kan ittiin xalafanii lilmoo isaatii waa baay'ee qaba jechuudha. Isa kana hunduma isaatu wajjin bitu jechuudha. Kunniin kirrii ani achumaa hin bitee kunniin immoo dhedheeran kun kan kophaatti ittiin dha'u jechuudha. Kirrii kophaatti kan waan barbaade ittiin dha'u kan na daddafsiise ani kan natti tolee nan hojjedha. Kan immoo irra naa salphitu kana barachaatiin jira waan ta'eef haaluma kanaan jechuudha. Amma immoo kana irraa buusan jira jechuudha. Irraa buusee kana kirrii isaa waan hin qabneef asirratti itti dabaluu hin danda'u. Kirriin isaan jalaa dhume kirrii furdaan akkanaa hin jiru biyya kanan meenan laala garuu yoo barbaade arguun oolu nan barbaada. Akkasiin isiniin jedha yeroo biraatiif isiniif qabadhee nan dhufa jechuudha. Egaa yaalee tanan himee kirrii kanarraa baasee kirrii biraa immoo itti galfadhee yaala akkanummoo hin hiikkatu yoo jettanii nagaa gaafachuun keessaniin oolu isa kanatti kirrii dura duubattan bistanii kirrii akka limmoo sanitti xalafattanii isa saniin guduuffaa deemtu jechuudha akka inni hin baane. Egaa sirriitti laaltanii YouTube irraa laaltanii barachuu hin dandeessu. Warroonni keessattuu yeroo qabdan yeroo keessan hirribaan yeroo keessan waan garaagaraatiin bilbila laaluudhaan fa'aa warreen dabarsitan jechuudha. Wantoota akkanaa kana baradhaa dhugaa dubbachuu fi nama fayyada. Kinoo amma haala kanaan kanan achitti eegalee waa baay'eedha jechuudha. YouTube koo jala gaafa seentanii ilaaltan waa baay'een hojjechaatii ture jechuudha. Jalqaba duraarra yoo seentanii ilaaltan jalqaba duraan ogummaa harkaatiin kanan eegale jechuudha YouTube kiyya. Garuu beekee ammas hunda osoo hin ta'in barachuuf wanni guddaan qaba jechuudha. Hojii harkaa hedduu hojjechuun jaaladha. Kana fakkaata amma immoo kirrii kana mee buqqiseen isinitti argisiisa jechuudha. Hiikee kirrii kana isa waliinan bite gaafan isa kana bituun bite mee walumaan laalla jechuudha. Kirroonnis guutaniiru shii'enni irras guutaniiru akkasuma maqaan isaa maali teemurras guuteera jechuudha. Kirriin bakka isin barbaaddanitti isinii fiduu danda'u. Inni guddaan lakkoofsa qofa isin gaafata. Warri lakkoofsa hin qabne immoo lakkoofsa qabaattan baay'ee gaariidha isiniin jedha. Lakkoofsa qabaachuun baay'ee nama fayyada. Makaa kirrii kana nan xalafachaa jira jechuudha. Kirrii kana xalafadhee egaa isinittiin argisiisaa jechuudha.
turtiin keessan numa faana haa ta'uu isiniin jenna kabajamoo keenya jechuudha. Baay'ees ogummaa hin qabu. Garuu immoo isinitti argisiisaa jira jechuudha. Kirriin wanni irra galuu qaba achiin lakkoofsa tokko irra galuu qaba jechuudha. Karaa gurraatti saniin inni lakkoofsa qaba. Lakkoofsa san irratti marsituu jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti galchitaniit marsitu sana booda jechuudha kan dhaamu. Lakkoofsa qabaachiin yeroo isin marsitan in lakkaa jechuudha inni. Amma adii san irratti galfadhe adii sun immoo keessa adda isa irratti xalafatan jechuudha. Amma achi irratti xalafadheen dhaheetoo isinitti argisiisa. Kanammoo jechuudha biloonii qaba. Biloonii isaa kana jabeeffachuufis wanti ittiin jabeessanis isuma waliin bitama jechuudha. Yeroo sana 200 fi birrii wayii nan bite 200 torbaatama ta'ee 280 ta'ee haala kanaanan bite. Mee isinis laaltanii bituu ni dandeessu. Egaa nutti argisiisi warreen jettaniif jechuudha. Warreen nutti argisiisi jettaniif kinoon yaalan jira jechuudha. Hamman danda'een yaalee isinitti nan argisiisa jechuudha. Isa kana bitattanii ittiin hojjechuu ni dandeessu siniin jedha. Hedduu namatti tola hojiin isaa kaayi. Haala kanaan immarsitu jechuudha. Immarsama marsitanii kaatanii ani amma baay'ee waan hin beekneef yaalirra hin jira jechuudha. Jalqaba duraa baay'een dhahee ture jechuudha. Na jalaa badee amma immoo ammamee irra deebi'ee xalafadheen isinitti argisiisa jechuudha. Ammas xalafachuun hidha jechuudha. Maaliif barachuu waan na barbaachisuuf fi seeraan hojjechuu waan na barbaachisuuf jechuudha. Amma haala kanaan hojjechuutiin barbaada jechuudha. Amma haala dura hojjette kanaan garuu immoo yoo na ta'uu baate jalqaba kana akkanatti yaalee yoo na mijachuu baate ammas immoo nan laala jechuudha. Irra deebi'ee laalan hojjedha. Yoo na dhibe laalan hojjedha bakka na dhibutti jechuudha. Amma ani yaaliidhaaf xalafadhee jechuudha. Akkasuma haaluma saniin xalafama jechuudha. In xalafama akkasittiin xalafamaati deemaa jechuudha. Tokko bira darbitu tokko immoo itti xalaftu, tokko bira hin darbitu, tokko bira hin xalaftu jechuudha. Haaluma saniin xalafatu jechuudha. Yoommoo kirrii kana immoo dhiisaniit jalatti kirrii bira dhahaniit gubbaarran immoo kirrii nu barbaachisa ittiin hojjenna jedhan san immoo gubbaarra godhatu jechuudha. Isaanii kirrichi kana fakkaata walumaa galatti maashinichi jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo warri nu fidii mee ilaallaa warri jettan ani yoon ittiin hojjedhe seeraan kanan hojjedhuun ta'ee isinitti nan argisiisa jechuudha. Waanan ittiin hojjedhe hunda isaatu kana amma fakkeenyaaf masoobii quumii yookaan isa kun masoobii dheeraa ejjetaa sana isarrattis irra caalaan daanteelii kana irra godhatu. Isa sanfaa jechuudha. Guyyaa takkatti kirrii qabaannan guyyaa takkaayyuu nama oolchu. Inni guddaan kana seeran beekudha. Guyyaa tokkotti waan barbaadda fixuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf shurraabii yoo nan dhaha jedhe fixuu nan danda'a jechuudha. Yoon kirrii argadhe hunda isaatu haala kamiin akkan hojjedhu maalan akka hojjedhe hunda isaatu isinitti himuu argisiisuu nan danda'a. Tariitii yoo haallis naa mijatee wanti hundi naaf ta'eetiin jedhe seeraan gaafan hojjechuu eegale gabaarras oolchuu nan danda'a waan ta'eef waan hundumaafuu laalee isinitti nan hima. Amma immoo haaluma kanaan xalafama jechuudha. Haasaa koo kana dhaggeeffachaa yoo laaltan hedduu gaariidha jechuudha. Wanti ilaalan tokko nama fayyada. Wanti dhaggeeffatan tokkos nama fayyada. Egaa nama haala kanaan tokko xalafadhee fixee amma immoo isa lammaffaa jechuudha. Suuraa lammaffaa adiitti xalafadheen deebi'ee ammas xalafa jechuudha. Adiitti xalafadhee jechuudha. Adii kana wajjin xalafadhee adii kana immoo haala kanaan hojjechaatiin jira jechuudha. Haala kanaan adiitti xalafee kanan dura xalafadhe sani keessattan hambisaa amma guddicha kana hiikee isaan dhahaa jechuudha. Isaanan xalafachaa jira.
kaalaal suuta jedheetiin jechuudha. Yeroo jalqabaa kana suuta jedhaniit gaafa immoo irra marsanii zuurii lammaffaa fixan sadaffaa irratti nama dhibu jechuudha. Ofumaa xalafamaa. Egaa amma ani wanna kirrii biraatti ittiin xalafassan geessen jira. Achitti isa lammaffaa irratti xalafattu jechuudha. Isa tokkoffaa irratti osoo hin taane isa gara dhumaatiin lammaffaa irratti argamu san irratti xalafadheetiin jira jechuudha. Isa irratti ergan xalafadheen booda nan mara jechuudha. Maraan jira. Nani oofaa jira jechuudha. Amma takkitti erga xalafanii immoo yoo wanti badaan jiraate malee nama jalaa hin didu jechuudha. Inuma namaaf xalafama. Bakka immoo inni hiikkatu kanattis deebisuun hin danda'ama jechuudha. Amma isinumatti argisiisuuf malee deebisaa yeroo biraa seeran isinii hojjechuu nan danda'a jechuudha. Akkasumas immoo isinii maal gochuu qabdu laala warra sirriitti ogummaa qaban warroonni adiin kun waan jiraniif isa sanniin laaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa lafarrattis ta'uu baatu akka marcuma wayii kan inni irra taa'u teebilii wayii na barbaachisa. Ani hamma sanitti amma isa qopheeffadhutti haaluma kanaan isinitti argisiisuu barbaadetan warri nutti argisiisii hin barbaadna warri jettan jechuudha. Kana fakkaata. Haala kanaan isinitti argisiisan jira. Tokkicha immoo irra erga maranii ka'anii baay'ee nama hin rakkisu. Yeroo nama harkaa hiikkatus immoo deebisuunis hin danda'amaan amma deebisaa hin jiru jechuudha. Dafee waan isinitti argisiisuu barbaade kan irra caalatti isin hin laaltanii barattu waan ta'eef rakkina tokkoyyuu hin qabu. Kana fakkaata kinoo akkuma argitan kanaadha isiniin jedha. Kanammoo anumatu dhahe garuu haala kanaan na bareedaa hin jiru. Kirriinis garagara haala saniin bareedaa hin jiru. Laalaa yoodhaan immoo hedduu gaariidha jechuudha. Sirriitti barbaachisaadha. Laalaa hojjechuun haga baratanitti anamma seeran osoo hin baradhe ta'ee hedduu nama hin dhibu. Kan hiikkate kanas akkaataa itti deebisan meeshaan isaa waan jiruuf meeshaa isaa isuma kinoo ittiin waliin gurguran kana jechuudha. Qaqalloowwan lamaan kana keessaa inni tokko kan isa deebisu jechuudha. Bakka hiikkataa kan akkanumatti dhahama jechuudha. Yeroo immoo baay'ee qusata. Yeroo keessan baay'ee isinii qusata. Yeroo waan qusatuuf immoo isin yeroo boqonnaa keessanii yaaluu barachuu hin dandeessu jechuudha. Walumaa galatti waa hundumaafuu barnoonni barachuun wanta nama rakkisuuf tokko hin qabu jechuudha. Baradhaa isiniin jechuu barbaade tanan keessattuu nuti warri shamarranii waanuma xiqqootti waanuma maallaqa har'a argamte har'a badduratti yeroo keenya fixne umurii keenya ofirraa fixna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wayillee barachuun nu barbaachisa ogummaa garagaraa nama isa kinoo qaqalloo kanallee jechuudha keenya jechuudha. Warroon nuhi jechuudha. Kanaan hin dhoofnu jechuudha. Isa kirooshii jedhamu saniin qofa jechuudha kan nu beennu. Kanaan sirumaayyuu hin beennu jechuudha. Nama kirooshii sanii hin beeku garuu barachuu nan barbaada nan baradha. Kana garuuti ani yeroo jalqabaatis Beeruutitti baradhe ammas immoo kinoo asittam kanammoo akka tasaa ta'ee YouTube irratti argee YouTube irraa immoo dhiiqa meeshaa kana sarchi godhee tan argadhe haala kanaan kinoo barachuun immoo barbaachisaadha. Barachaa hin jira jechuudha. Gara fuulduraatti gabaarras oolchuu nan danda'a jechuudha. Yeroo naa toletti yookaan yeroo harka hiikkadhetti kinoo haala kanaan amma guddisee hin jiraayyuu jechuudha. Kara cinaadhaan immoo hin hiikkata jechuudha. Seeruma isaatitu yoo seeran hin laalini akkanatti nama jalaa hiikkata. Gar tokkoon gaarii gar tokkoon badaa nama jalaa ta'a. Kanaaf maalidhaa irra deddeebi'aa gaafa yaale naaf galaa jechuudha. Tanaan dura tureera erga yaale gara ji'a 4 akkas 5 ta'a. Kanaaf na jalaa badee ammaaf immoo irra deddeebi'ee yaale nan baradha jechuudha. Isinis yeroo boqonnaa keessan irra deddeebitanii gaafa yaaltan bitattanii galtanii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Ogummaa harkaatiif gurgurachuu hojiirras oolchuu yoo baatan jechuudha. Gaafa immoo xalafaan nama jalaa badee yookaan wanti tokko rakkoo wayii yoo jiraate namaaf hin deemu jechuudha. Isa sanis laalaa xalafa irra ooftu jechuudha. Xalafanni nama hin dhibu. Yeroo hedduu nama qusataa barachuufis hojjechuufis waan hundaafuu yeroo hedduu namaaf qusataa hojjedhaa laalaa baradhaa isiniin jedha.
kana fakkaata har'a hojiin koo isuma kana siniin jedha. Isa kanaan immoo sirreessu jechuudha. Xalafanii iddoo hiikataa san deebisuunis hin danda'ama. Horaa bulaa deebana.